Oduu ammee xiyyaarri Itoophiyaa balaa mudateen Arsii Nageelleetti kufuun isaa dhaga'ame. Kanaanis namni miidhameera, bal'inni isaa kunooti. Oduu gammachiisaa ganama har'aa dhaga'ameen fiigicha maaraatoonii Paarisitti adeemsifameen Itoophiyaan warqee jalqabaa argattee jirti. Atileet Qananiisaa Baqqalees waggaa 42 irratti hirmaateera. Bal'ina isaa qabanneerra nu waliin tura. Nagaan Faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtuu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaa'adha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa, yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nu qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Xiyyaarri Itoophiyaa paayileetonni ittiin leenji'aa turan rakkoo teeknikaa mudateen naannoo Arsii Nageellee qubate. Kanaanis daa'imna tokkorraa miidhaan ga'uun dhaga'ame. Xiyyaarri leenjii Diamond DA-14NG jedhamu barattoonni yuunivarsiitii Aviyeeshinii damee hawaasaatti baratan ittiin shaakalaa turan osoo qilleensarra jiranuu rakkoo mudateen naannoo Arsii Nageelleetti nagaan qubatanis daa'ima lafa turte tokkorra miidhaan ga'uun daandiin qilleensa Itoophiyaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksise. Leenjisaa fi barataan xiyyaaraa barattoonni ittiin leenji'an keessa turan xiyyaarattiin bifa balaa hin geessifneen qubachiisuuf tattaaffii godhaniiru kan jedhe daandiin qilleensichaa daa'ima tokkorra miidhaan ga'uu beeksisee jira. Haa ta'u garuu miidhaa cimaa fi salphaa ta'uu isaa ifa hin goone daandiin qilleensaa Itoophiyaa jechuudha. Rakkoo mudateef sababni maal akka ta'e qaamolee dhimmi ilaallatuun qorannoon geggeeffamaa akka jirus beeksisee jira. Odeessuma wal fakkaatuun xiyyaarri namoota fe'ee imalaa ture Biraaziilitti bulchiinsa Sao Paulo keessatti kufee caccabuudhaan namoonni 61 du'an. Xiyyaarri bulchiinsa kibba Biraaziil Kaaskaavel irraa ka'uudhaan gara magaalaa Venhedo jedhamutti imalaa ture kufee caccabuudhaan namoonni xiyyaaricha keessa turan hedduun du'aniiru. Viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa ture yeroo xiyyaarri samiirraa gaggaragalaa lafa dha'uu agarsiisa. Xiyyaarri ATR 72 fi 500 kuftee caccabde kun imaltoota 57 fi balaliistootaa fi keessummeessitoota feetee akka turtes miidiyaaleen gabaasaniiru. Kanneen xiyyaaricha irra turan keessaa kan lubbuun hafes hin jiru jedhaniiru. Pireezidaantiin Biraaziil Lula da Silva gadda itti dhaga'ame ibsuudhaan maatii namoota du'aniif jajjabina hawwaniiru. Bulchiinsa Sao Paulo bakka xiyyaarri itti kufee caccabe kanatti gaddi guyyaa 3 labsamee jira. Xiyyaarichi kan kufee caccabee bakka namoonni jiraatanitti ta'us jiraattotarraa miidhaan qaqqabe akka hin jirre himameera. Abbaan taayitaa siivil aviyeeshinii Biraaziil gama isaatiin xiyyaarri kufee caccabe kun bara 2010 kan oomishamee fi haala gaariirraa akka tures beeksisee jira. Maatii gaddi mudateef jajjabina hawwina. Odeessa keenyatti aanutti yeroo darbinu har'a ganama oduu gammachiisaan Paaris irraa dhaga'ameera. Atileetiin Itoophiyaa Taamiraat Tolaa fiigicha maaraatoonii Olompikii Paaris irratti riikardii dorgommichaa cabsuudhaan injifate. Atileet Taamiraat Tolaa dorgommii kana gara jalqabaa ka'ee dursuudhaan hanga dhumaatti saffisa isaa eegee xumuruudhaan riikardii cabseera. Taamiraat dorgommii kanaaf eeggataa kan ture yoo ta'u atileet Sisaay Lammaa miidhamuu hordofee hirmaannaa guutuu argateera. Daandiin fiigichi kun irratti geggeeffame raangadee fi tabba qabaachuun atileetotatti qormaata ta'ee riikardii cabsuun ni ulfaata osoo jedhamu Taamiraat Tolaa seenaa dalaguu danda'eera. Atileetiin Beeljiyeem Abdii Bashir lammaffaa, atileetiin Keeniyaa Beenson Kipruutoon sadaffaa ta'uudhaan xumuran. Atileet Dheeressaa Galataa shanaffaa ta'uudhaanis xumure. Injifannoon Taamiraat Itoophiyaaf hiika addaa kan qabu yoo ta'u Itoophiyaan olaantummaa dorgommii kanaan Keeniyaan dhiyeenya qabaachaa turteetti xumura kan godhedha. Injifannoon warqee maaraatoonii Olompikii waggaa 24 booda Itoophiyaattis deebi'eera. Yeroo dhumaaf warqeen Olompikii maaraatoonii Itoophiyaa kan injifatte bara 2000 Gazzaanyaa Barraatiin ture.
Atileetiin ganna 42 Qananiisaa Baqqalaa ammoo 39ffaa ta'uudhaan yoo xumuru morkataa isaa jabaa kan ta'e atileetiin Keeniyaa Eliud Kipchoogeen ammoo injifannoo walitti aanu sadaffaaf osoo abdatamuu osoo hin xumuriin hafeera. Jireenya koo keessatti injifannoo guddaadha jechuudhaan Taamiraat Tolaa dubbateera. Atileet Taamiraat Tolaa yaada injifannoo isaa booda kenneen baay'ee gammadeera. Har'aa abjuu koo galmaan geera jechuudhaan ibseera. Akka gaariitti qophaa'eera kan jedhe Taamiraat Tolaa shaakallii cimaa namoota hojjedheera. Jireenya koo keessatti kun milkaa'ina koo isa guddaadha jechuudhaan World Athletics'tti dubbateera. Eeggataan ture kan jedhe Taamiraat Tolaa Sisaay erga miidhamee booda wayita waamamu abjuu koo milkeessuu akka danda'u nan barees jedheera. Oloompiikicha irratti injifachuun ulfaataa ta'uu dubbatee ofitti boonuu fi hedduu gammaduu isaas dubbateera. Taamiraat akkamiin eeggattummaarraa gara hirmaannaatti akka dhufe akkas jechuudhaan ibse. Atileetonni sadii Itoophiyaan Oloompiikaa irratti maaraatooniin akka dorgoman jalqaba filatte Qananiisaa Baqqalaa, Dheeressaa Galataa fi Sisaay Lammaa turan. Dorgommichaaf torban muraasni yeroo hafuu Sisaay Lammaa shaakalarra osoo jiruus miidhame. Eeggataa ta'ee qabamee kan ture Taamiraat Tolaa bakka Sisaay akka bu'us godhame. Sisaay waa'ee kanaa yoo dubbatu anatu addunyaarraa sa'aatii saffisa gaarii qaba ture. Sa'aatii 2 daqiiqaa 1 fi sekeendii 48 qaban ture. Osoon rakkoo fayyaa nan qunnamne ta'eetii warqiin fida jedhee yaada jechuudhaanis dubbatee ture. Ani miidhamee biyyi koo immoo miidhamuun irra hin jiru. Kanaan waliigallee innillee yookaan Taamiraat Tolaa akka seenu ta'e jechuudhaan dorgommii dura BBC'tti dubbateera. Seenaan injifannoo Taamiraat seenaa Oloompiikii Room isa Abbabaa Biqilaa ittiin injifateen wal fakkaatas jedhameera. Abbabaan injifannoo gurraachota jalqabaa kan galmeessee akkuma Taamiraat eeggataa ta'ee osoo jiruu atileet Waamii Birraatuu kan injifannoo isaaniif eegaman miidhamuu isaaniitiin akka tures BBC'n gabaaseera. Jerusalem hara mana qulqulloota Jerusalem hara mana qulqulloota Jerusalem hara mana qulqulloota Jerusalem hara mana qulqulloota gara gara jireenyicha haaraa ulfinaan buutamne dhaala keenya dhaala amminachiin jiru waaqeffannaa malee wala jabeessinu qulqulloonni kaane. Bareedinashee jechuun ibsu qulqullummaashees hin mul'isu Hellaan galmashee 12 itti galaanuu ijaarama nuti tokko ijoollee waaqarraati ijoollee bara baraati ijoollee waaqarraati ijoollee bara baraati. Cubbuu keenya nurraa dhiqee qulqullummaa nu faachisee akka dhaallu mootummaasaa ulaagaa nu guuchisee
jireenya haaraa borii sanatti akka jiraannu galma haara qabna nuyi kan keessatti boqonnu jireenya qulqulluu isa qajeelummaa sananni nuuf kenne nuuf lakkaa'e gaarummaa isaan ergaa taanee dhaaltu bara baraa igasa nu bitee nu godhe araraa. Akambarida, Kangoftan hojjate. Akambarida, Jolle saaf kawwate. Akambarida, Furanna gonfoara. Akambarida, Jirana bara bara. Akambarida, Kangoftan hojjate. Akambarida, Jolle saaf kawwate. Akambarida, Furanna gonfoara. Akambarida, Jirana bara. Akambarida, 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 Akambarida. Nuyi biyya tokko biyyi keenya samiirra dhalli nuuf qophoofte Yerusaalem hara. Nuti biyya tokko biyyi keenya samiirra dhalli nuuf qophoofte Yerusaalem hara. Nuti biyya tokko biyyi keenya samiirra dhalli nuuf qophoofte Yerusaalem hara. Nuti biyya tokko biyyi keenya samiirra dhalli nuuf qophoofte Yerusaalem hara. Daawwattoota keenya Kiristiyaan Miidiyaan namoota membershiippii nuuf ta'u fedha qaban simachuudhaaf carraa gaarii fi gammachiisaa seena qabeessa qopheessee jira. Harri ammummaa viidiyoo kanarraa ilaaluun tartiiba kana hanga xumuraatti hordofuun maatii murteessoo dhaabbata keenya ta'a. Jalqaba irratti chaanaalii yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaarraa erga seentanii booda subscribe kan jedhu fuulduraa join kan jedhu tuqxu. Namoonni Itoophiyaa keessa jirtan yookaan join kan jedhu isiniif fiduu didee yookaan hin jirre ammoo VPN yookaan piisfoonii yoo fayyadamtan isiniif fida. Achis join kan jedhu erga tuqxanii booda sadarkaa maallaqa arjoomtan sadii isiniif ka'a. Kan jalqabaa birri kan jedhu, kan itti aanu warqee kan jedhuu fi kan dhumaa daayimend kan jedhudha. Hamma maallaqa ittiin miidiyaa keessan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattan erga filattanii booda fuuldura isaa kan jiru join kan jedhu tuqxu. Achi booda maallaqa keessan maaster kaardii yookaan viizaa kaardii yookaan kireedit kaardii irraa warri fayyadamtan odeeffannoo jiru lakkoofsa kaardii keessan irra jiru guutu. Xumura irratti warri kireedit kaardiis akkasuma maaster kaardiis ta'uu odeeffannoo barbaachisu erga guuttanii booda baay kan jedhu dhuma irratti kan argamu kana tuqxu. Ergasii jalqabdanii maatii keenya warra murteessoo taatu. Kana gochuu keessanii dhaabbanni keenya Kiristiyaan Miidiyaan sagantaa galateeffannaa qopheessuudhaan waraqaa ragaa isiniif qopheessuun ifatti isin galateeffataa isinis eebbisa. Dabalataanis gaafii baay'ooliin keessan nuuf dhiyeessitaniin akkaawuntii baankii keenya isiniif maxxansuu jaallanneerra. Akkaawuntii baankii daldala Itoophiyaa, baankii Awaash fi baankii Oromiyaa keessaa kan isiniif salphatu fayyadamaa jecha bu'aa deeggarsa keessanii dhiyootti argitu. Wayita nu deeggartan iskiriinshotii isaa nuuf ergaa. Waan Kiristiyaan Miidiyaa cinaa dhaabbattaniif gooftaan isin eebbisu. Waggoota dheeraadhaaf Kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.
Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.